There's another question that came on the Facebook just now. قافي أمانتنا فيسبوك ران نجيسي تجرا نمني قافة الشيخ فرقان جامع نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكما نبيوتي إسان درا مالف معجزة غرغرا دلقود أبان جت قافين تيبسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة هنك أبان جتشون قوت مان قوت تدقونقرا معجزالين هدون تنبي محمد صلى الله عليه وسلم دلق النجرا فكين يا فنبي محمد صلى الله عليه وسلم أدي سيوخين جاء بكلمة أدان أوسيتره قرآن خيستي بسميجر ورسائنسي تس أمانتنا قرطني أديسي بك إيفا ميجرات جيمان قرو سببان بك كساني مالكته جرين بين قرآني أديسي بكلمة تبهي ولد ديبو أساوان نفي ميفني أمن كتابني وائي معجزة إرقما ربي وقفة دبتو نجر كتاب سنقيستي معجزة إبالك ومنتو تريف ميجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم بنين سوتا ولين دبتشو ساني ويتا إسان هاجاف در اتباهن مخني إساني في قردوتهون معجزة ليه الدو تجر قرونو تي مسلمون معجزة ليه خنيني هن آدن سببني نتي معجزة ليه خنيني في إدو خنو الأبنيف يروتو يرو معجزاتي متي يرون موسى عليه السلام يرون عيسى عليه السلام يرو معجزاتي وإن معجزة ساني قرآن خيستي بسميجر معجزة لي نبي جوني يرو سنتي دلغنسان أما أصو في الدني مركني سندن ديسان فكين ياف موسى عليه السلام لقا أدان قته قرآن خيستي واني بسميجروف نتي مسلمون نتي أمن قرو خرا ساينسي في تكنولوجي موسى عليه السلام لقا أدان قطوسا أما مركني سندن ديساني هندن دهم عيسى عليه السلام نمدو إدو آخاسون سا إبسميجر مجافة خيستيس قرآن خيستيس إبسميجر أرانتن عيسى نمدو آخاسو سا مركني سندن دينيا أبدا هندن دين إرقام ربي صلى الله عليه وسلم أدي سبا كلمة أدان روسيتر وانسان أمانتنا ساينسي الأمريكاني سودان دينيا هندن دين قرو قدان نسني أدق قدمو أدي سامو لسنجر فكين يافوان بقى فكاتو تجر قرو مركنيسون ألفاتات محجزة جتشون وانتوتا ساينسين رقاء إساف إهيسو هندن دين يجتشون واني يروس معجزاته أمتي معجزاته لبو ملا واني أرانتن هبطو قبن معجزات آلو خنبي محمد صلى الله عليه وسلم خنمه قرآن خبجماته ساتي قرآني معجزات آلو خيرو سنتي إف مركنيسو دنده kan arras mirkaneeffamuu danda'u qur'aanni yeroo dabre hunda keessatti if mirkaneessaa arrage yeroon qur'aanni buufamu sun yeroo walaloo fi ogbarruu ture achi dura yeroo mu'jizaa turte yeroo qur'aanni buutti yeroo mu'jizaan turre yeroo ogbarruu fi walaloo turte yeroo sanitti araboonni gama lugaatiin sadarkaa guddaa ragahanii turan akkuma qur'aana dhagahaniin kana ilmi namaa qopheessuu danda'uu ja'an akkaataan jechoonni qur'aanaa itti tarreeffame hedduun isaan booji'e dubbiin dubbii rabbiiti ja'anii islaamummaa qeebalan yeroon amma keessa jirru ammoo yeroo ogbarruu fi walalootii miti arraan tana jecha bareedaa tokkoon lafti irra jiraannu tun diriirtuudha osoon je'e namni ammayyaan irraa fudhata hin fudhatu amma yeroo teeknooloojii fi saayinsiiti arraan tana qur'aana osoo saayinsiidhaan qormaattanii deebisaa isin qubsu argattan jechi qur'aanaa tokko kan saayinsii mirkanaaween walitti bu'u tokkolleen hin jiru qur'aanni kitaaba saayinsiitii miti inni kitaaba saayinsiiti kitaaba aayatootaati qur'aana keessa aayatoota 6,000 oltu jira san keessa aayanni 1,000 waa'ee saayinsii irraa dubbata mata duree qur'aanaa fi saayinsiin wal simammoo wal didan ja'u irratti haasawa taasiseetiin jira kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessa qormaata gama saayinsiitiin isa mudatuu danda'u kan injifatee bira dabru qur'aana qofa kitaabban amantii hafan hundi qormaata kana ni kufan if dura tarii bara biraatu dhufa bara maali akka ta'e hin beeynu الحمد لله ربنا الآن معجزة جعلوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم خن ربي سورة عنكبوت سورة دي دم سجلفا آية فرتم سديترت قرآن نما بريسو في دبسون دن دنيت خنوسانو فيمه إرجما ربي صلى الله عليه وسلم نما وابريسو في دبسون تر kun ammoo warri xibaaruu fi iftuulu akka isaan kijibsiisuu hin dandeenye godhe kanaafuu namni tokkolleen qur'aana kana muhammadiitu barreessa jechuu hin danda'u sababni isaa ergamaan xumuraa sallallahu alaihi wasallam nama barreessuu fi dubbisuu danda'u miti namni tokkolleen ergamaa rabbiitu qur'aana barreesse jedhee dubbachuus hin dandeenye qur'aana kana namni beekumsa jabaa fedhe qabu barreessuu hin danda'u sababa kanaaf rabbi qur'aana nama barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye irratti buusee akka warri kafare sababa qur'aana kana ittiin qeeqan hin arkanne taasise alhamdulillah mu'jizaan guddaan ergamaa rabbi irratti sallallahu alaihi wasallam buufame qur'aana yeroo sanitti qofa osoo hin taane ammaas insha Allah hanga dachii fi samiin jiraatuttis mirkaneeffamaa jiraata. The next question is from Aqil Hussain. Gaafiin itti aantu Aqil Hussain irraa dhufte
Lahore biyya Pakistan jiraata. Akka islaamummaatti fuudhaa heerumni mana murtiitti godhamuun ni hayyamamoo dhorkaadha jee gaafate. Deebisaa akka islaamummaatti fuudhaa fi heerumni mana murtiitti godhamu ni hayyamamoo dhorkaadha kan jedhu haala mana murtichaa san irratti hundaa'a. Yoo manni murtii sun mana murtii islaamaa ta'e hayyamamaadha. Yoo manni murtii san mana murtii islaamaa hin taane shari'aatti dhorkaadha. Musliimonni hedduun waa'ee fuudhaa heeruma mana murtiitti godhamuu kanarraa hubannoo gahaa hin qaban. Biyya islaamaa tan shari'aa islaamaatiin bultu keessa jirtan taanaan mana murtii mootummaa dheeyxanii fuudhaa heeruma raawwachuun dhorkaan qabu. Fakkeenyaaf Maaleeyyaan seera islaamaatiin bulti. Saudi Arabiyaanis akkasi. Akkasuma biyyoota Khaliijaa keessattis waan shari'aan bulaniif rakkoon qabu. Bakka shari'aan islaamaa seera biyyaa ta'etti rakkoon hin jiru. Dhimma kanaan wal qabatee biyyoota garaagaraa sadiitu jira. Tan duraa biyyoota islaamummaan isaan keessatti amantii biyyaa ta'e warra shari'aan bulu. Biyyootaan an akka maqaa dhahee jechuudha. Inni lammadaa ammoo biyyi sun biyya islaamaa ta'uu dhabuu malti. Garuu seerri biyya isaanii seera siviilii mataa keetiitiin akka bultu siif hayyamu. Fakkeenyaaf Indiyaan seera kana qabdi. Indiyaa keessatti gama amantiitiin wal qabatee namni kamuu waan amantiin isa ajajju hordofuu mirga qaba. Seerri amantii fi duudhaa dhuunfaa ittiin hordofan kun civil law jedhama. Seerri adabbii yookiin criminal law kan jedhamu garuu nama hundaafuu wal fakkaataadha. Indiyaan biyya amantiidhaan bultuu miti, biyya dimokiraasiiti. Lammiileen Indiyaa hordoftoota amantii kiristaanaa, islaamaa yookiin hinduu ta'anis seera dhuunfaa isaanii hordofuu mirga qaban. Seerri kun seera hawaasummaa jedhama. Seerri adabbii garuu wal fakkaataadha. Biyyoonni sadaffaan ammoo hedduun isaanii biyyoota gara lixaa jiran kanneen akka Ameerikaa, Kanaadaa fi UK'ti. Biyyoota kanneenitti namni amantii isaatiin wal qabatee seera dhuunfaa isaa hordofuu hin danda'u. Seera hawaasummaa biyyattiin namoota hundaaf baaste hordofuun dirqama. Akkumaan dura ibsetti biyya islaamaa tan shari'aan bultu keessa jirtan taanaan mana murtiitti fuudhaa heeruma gaggeeffatuun hayyamamaadha. Seera shari'aa hordoftanii nikaaha waan godhattaniif rakkoon qabu. Akka seerri biyyattii hayyamutti nikaaha manatti hidhattanii dheeyxanii galmaa'uunis rakkoon qabu. Biyyoota akka Indiyaa tan amantiin wal qabatee lammiileen seera hawaasummaa dhuunfaa isaanii ittiin hordofuun hayyamamu keessatti mana murtii dhaquun dhorkaadha. Nuti Indiyaatti seera hawaasummaa kan islaamummaa qabna. Haala akkanaa keessa namni jiru mana murtii dhaqee gaa'ela isaa raawwatuun qabu. Yoo mana murtii Indiyaa dheeyxanii gaa'ela raawwattan seera hawaasummaa dhuunfaa keessanii osoo hin taane seera waloo kan mootummaan Indiyaa nama hundaaf baaseetu isinirratti tumama. Kanaafuu Indiyaatti muslimni manuma isaatti akka shari'aan isaa hayyamutti gaa'ela raawwatuu qaba. Booda mootummaatti dheeyxanii nu lameen wal fuunee jirra. Abbaa warraa fi haadha warraatti jettanii galmaa'uu ni dandeessan. Garuu mana murtii hawaasummaa Indiyaa dheeyxanii gaa'ela raawwattan taanaan seera hawaasummaa Indiyaa kan walootu isinirratti tumama. Booda namni sun osoo barbaadillee haadha warraa takkaa ol fuudhuu hin danda'u. Abbaan warraa yoo du'e qabeenyi kan dhaalamu akkaataa seera Indiyaatiin malee akkaataa shari'aan lafa kaa'anii miti. Fuudhaa heerumni, wal hiikuun, qabeenya dhaaluun akkasumas seeronni jiran hundi akkaataa seera hawaasummaa mootummaa Indiyaatiin ta'a jechuudha. Kanaafuu muslima biyya islaaman tahin keessa jiraatuuf mana murtii mootummaa dhaqanii gaa'ela raawwatuun haraama. Keessattuu biyya akka Indiyaa tan seera hawaasummaa kan dhuunfaa keetii akka hordoftu siif hayyamtu keessa jiraataa seera shari'aa diddee seera mootummaatiiniin gaa'ela raawwadha jechuun guutumaan guututti haraama. Inumaa dalagaan tun kufriitti dhihaatti. Hayyama biyyattiin Qur'aanaa fi hadiisaan buli jettee siif kannitti diddee biraa deemti. Waan akkanaa raawwatuun guutumaan guututti dogongora. Biyyoota seera hawaasummaa dhuunfaa keetii keessatti hordofuun dhoorkamu keessa yoo ka jiraattu ta'e manumatti nikaaha godhatuutu barbaachisa. Akka shari'aan jettutti manatti nikaaha raawwattee booda mana murtii dheeyxanii galmaa'uu dandeessan. Kun gahaadha. Kanaafuu biyya islaamaa tan islaamummaan bultu keessa yoo ka jiraattan ta'e mana murtiitti gaa'ela raawwachuun hayyamamaadha. Garuu biyya musliman tahin keessatti mana murtii biyyattiitti gaa'ela raawwachuun dhorkaadha. Deebisaas يا نفس إن لم تظفري